Dhiqadhee dibadhee istoorii irra bahee waan namni tokkollee maqaa kiyya dha'ee gariin dubbii malee haxaa'ee dabarsaa kakkasii sanfaa'itti na jarjarsaa odoo ijaan arge illachama cabsa. Qubaan gadi tuqi maaliif bira tartamee eessuma dhaquu fariitiin jarjarta hisdii fi wanni isin waa naman gabbiftu istoorii ilaaltanii maalumaaf calliftu. Liqii birrii caalaa isin nama aarsaa istoorii hidhuun kun baay'ee nama xaarsaa yoo namni waan tuqinitti nama aarsaa yoo tuqxe gattuqi faaxumaa dhabamte sina dhiifteetiin namarraa qabamte. Liqii birrii caalaa isin nama aarsaa istoorii hidhuun kun baay'ee nama xaarsaa yoo namni waan tuqinitti nama aarsaa. Qubaan gadi tuqi maaliif bira tartamee eessuma dhaquu fariitiin jarjarta hisdii fi wanni isin waa naman gabbiftu istoorii ilaaltanii maalumaaf calliftu. Tuyxan gadi tuqaa yoo diddamuu sii ba'amuma bilookii isinitti dhiiba. Faaxonni shamara Maammadoon rijaala dorgommii haa goonu mee nuti caalaa akkas goonu malee dubbii wal gomortee keessattuu ta'ammaan harka wal korte. Kana hin dheeressi osumatti kutaa yoo guutuu barbaadda yuutuubitti lixa dhaqaatii daawwadhaa kolfaan gangaladhaa irra deebi'aatii lammaffaa dhaladha. Faaxonni shamara Maammadoon rijaala dorgommii haa goonu mee nuti caalaa akkas goonu malee dubbii wal gomorti keessattuu ta'ammaan harka wal korti. Dubbiin akkana ka hagamsitti tola yoo yuutuubii dhaqxe warratu siin lola hisdiif munneen takka achiin nu jabeessaa yaada ofii qabdan achitti barreessaa. Anis achiin laalee waan fedhe barre. Ashama harkaan miila fuunee hundi keessanii bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalala isin biraa ga'u isiniin jecha. Dubbii keessa fiidee maa waliin dhoofte yoo ka jettan taate dubbii akka waliin dha'u isintu godhe obboleessoo waan kiyyaa miti. Sababaan isaa gaaf isin tartiibarra nu keettan tartiibarra deemna. Gaaf isin tartiibarraa nu baaftanii kida kida deemtan akkasuma kida kida maafi obboleessoo maafi siida. Yoo isin siidaa deemtan siida. Isin akkana deemnan akkanuma jechuudha. Gaara laga waliin buutaanan maafi mishkili rakkoon qabu jechuudha. Walumaa galatti amma afaan Oromoo qulqulluun harkaa miila lafa qabannee waa isin gaafanna. Yaakii nu jajjabeessa yaakii wallahi hisdii fi wanni sun takka homa takka namaan gootu gaduma nama oofti malee nama ooftu barakallaa fiikum fayyaa fi aafiyaa isinitti takka shuu rabbiin maal qabam akkuma isin nu jajjabeessitan kana achillee nu bira dhaabattanii yoo nu jabeessitan saabiskiraayib gootanii yuutubara guddaa tokko nu goosiftanii obboleessoo akkatti badhaasa waan roggee afurii qabu tokko akkatti ilaalchuuf suura akkatti qabannee isinii kaanee yoo poost isinii goone hisdiin tun nama nyaanyaatti maal isinii gootime maqaa yuutuubii abbaa caasaa wanni guutuun hattan himoon abbaa caasaadha sarchi goonanni argattan bakka mara googilii keessa dhaqi seenaa abbaa caasaa jedhi itti barreessi ammoota nagarsiiduu obboleessoo this is my Mandela too Mandela lammaffaa jechuun this is my Yamiin Afrikaa is morma mirga dhala Afrikaa jechuun obboleessa maal taatan isin nuti sila wayita callifnee afaanuma Oromoo bichaan tirtirru this is no speak English akkasitti fakkaatti waan afaan Ingiliffaa afaan beekne sitti fakkaatti Allahu akbar afaan maraa hin beekne garuu immoo afaan Oromoo kana guddifnanneeti malee takkasiitii nu jajjabeessaa fayyaa qabaadha isiniin jenna taankii hundi keessa warri na jajjabeessitan galatooma ol fadha isiniin jedha ammallee na jabeessa.